raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya, kun raadiyoo sagalee Oromootiin kan isiniif darbaa jiru sagantaa keenya adoolessa 27 bara 2014ti. Qophii keenya har'aa keessatti qophii kaayyoo fi waarii marii isiniif dhiyeessina. Qophii kaayyoo keessatti ayyaana waggaa 50ffaa waldaa Maccaaf Tuulamaa biyya Ameerikaa magaalaa Waashingtan DC keessatti dhiyeenya kana kabajamuuf jiru laalchisee gaaffiif deebii godhame kutaa duraa isiniif dhiyeessina. Waariin marii immoo waa'ee maalummaa biyyaa irratti marii gaggeeffame kutaa ittaanu isiniif dhiyeessa. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kan isin keessummeessu Lalisee Odaajooti. Amma garuu ittiin isin dabarsa. Ambootii hidhamtoonni Oromoo dhoksaadhaan gara Maayikilaawiitti fudhatamanii turan uummanni fincillaan deebifamani. Bulchiinsi naannoo Hararii reeffi Oromoota hammaarressaa keessaa akka bahu gaafate. Arsii keessatti immoo waraanni addaa mootummaa Itoophiyaa bobba'ee adda bilisummaa Oromoo fi dargaggoota Oromoo boqonnaadhaaf gara biyyaatti galan hordofaa jira. Kan jedhu oduu gurguddoo har'a galgala isinitti himuuf jennu keessaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya Handassuu Duulaati. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Ambootii dhoksaadhaan gara mana hidhaa Maayikilaawiitti dabarfamanii turan dhoksaadhaan gara mana hidhaa Ambootti deebifaman. Sababiin isaas qeerroon bilisummaa Oromoo fi uummanni Amboo ol dabarfamuu namoota sanaa mormuudhaan sochii cimaa eegaluu isaaniitti rifatameetudha jedhame. Oromoota mana hidhaa Ambootti deebifaman keessaa namoonni 52 irratti sadarkaa Oromiyaatti himannaan akka banamuuf warri TPLF fi dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo abbootii alangaa Oromiyaa irratti dirqama dabarsaniiru. Itoophiyaan baadiyyaa fi magaalaa Oromiyaa guutuu keessatti barattoota boqonnaadhaaf gara qeetti galanii fi humna addaa adda bilisummaa Oromoo seeneera jedhan basaasuudhaaf garee namoota 5 of keessaa qabu bobbaasaa jiraachuun dhagahame. Maddi raadiyoo sagalee Oromoo humna tikaa mootummaa keessaa akka jedhetti mootummaan boqonnaadhaaf barattoonni gara qe'ee galuutti dhiphateera. Kana malees adda bilisummaa Oromoo humna addaa bifa dabballee fi loltuun leenjisee Oromiyaa maratti galchaa jira jedhee yaaddoo keessa galeeraa jedhame. Kanaaf basaasaaf gareen namoota 5 of keessaa qabu guutummaa Oromiyaa keessatti bobba'aniiru jedhe maddi kun. Addatti immoo Arsii, magaalaa Asallaaf naannoo ishee Zuwaayee Dugdaa akkasumas Kofaleet keessatti gareen Tigiroota qofaarraa ijaarame bakka sanatti bobba'anii jiru jedhe. Waraanni Agaaziis halkan qofaa mul'atu bakkoota sanatti dirqamarra jiru jedhe maddi keenya kun. Oromoonni US Ameerikaa Waashingtan DC keessa jiraatan biyya keessatti ajjeechaa fi hidhaa Oromoota irra gahaa jiru balaaleffachuu fi fincila diddaa gabrummaa qeerroon itti jiran deeggaruudhaaf White House fuulduratti guyyaa 3 nyaata lagachaa oolanii bulan. Mormiin ufa gabeessuun ibsame kun sa'aa 72 roobii darberraa kaasee hanga jimaata kaleessaatti ture. Mormiin sun waldaa hawaasa Oromoo Waashingtan DC, waldaa dubartoota Oromoo guutuu addunyaa fi waldaa dargaggoota Oromoo Waashingtan DCtiin qophaa'e. Dr. Guddataa Yaabasaa dura taa'aa hawaasa Oromoo Waashingtan DCti. Itti bahiinsa mormii sana akka jechuudhaan ibsan. Guyyaa sadan kanayyuu akka akeekannetti namamma kanatu nu argama jennee yaannee ol namni dhufee irratti hirmaatee akeekni keenya mootummaa Ameerikaatti beeksisuudha. Kanaan dura beeksisaa turre namoonni baay'een addunyaarraati bashannana kan deeman naannoo sana jiru. Isaanitti ibsaa turre pireesiliisii qabnaa isa namoota baay'eetti laachaa turre namoonni akkuma nuti akeeknetti nu dhufanii godhachaa turre. Gaawwan hinuma milkoofneerra jedheeni samana. Durateessuun waldaa dubartoota Oromoo guutuu addunyaa adda Dinqinesh Dheeressaas waan irraa baratamu akkas jedhan. Keessumaa dubartoonni murannoodhaan mana isaanii ijoollee isaanii dhiisaniitti halkan guutuu buulanetti. Jirbii walitti qabamteeti arba inchi jedhame. Uummanni Oromoo bakka jiru yaada tokko walitti dhufee sochoonaan bakka barbaade ni gaha yeroo rakkinaas hin gabaabbata. Kanaaf kanarraa hin barannu tokko ta'anii yaada tokkoon hojjechuu danda'uun galmaan nama gaha.
Abbabaa Ittaanaa dura taa'aa waldaa dargaggoota Oromoo Waashingtan DC'ti. Keessattuu dhalooti ammaa dirqama abbootii isaa irraa fudhate bahuudhaan gara fuulduraatti uummata keenya jabeessee humneessee gadda durummaadhaan uummata kanaaf aarsaa kaffalee akka waanjoo gabrummaa kana uummata isaa irraa kaasullee dhaamsaa koo maqaa waldaa walgaggaasa dargaggoota Oromootiin haammachuun barbaada. Caffeen bulchiinsa naannoo Hararii reeffi Oromoota Hammaarressaa keessaa bahee bakka biraa akka qubatu gaafate. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo immoo reeffa sana hin baafnuu jedhe. Sababiin isaas yoo reeffa sana baafne uummanni Oromoo nurratti fincila jedhe maddi keenya keessaa. Falmii baasaa fi hin baafnuun booda bulchiinsi godina Harargee bahaa fi naannoon Hararii gamtaan falattaa kennani jedhamee walii galame. Naannoon Hararii reeffi sun boolla Hammaarressaa keessaa bahee bakka biraa haa qubatu kan jedhee fi kabajaafaa ta'uu lafa sana misoomaaf waan barbaadeef ta'uun ifatti wanti beekame hin jiru. Waldaan qorannoo Oromoo korasaa waggaa 28ffaa hagayya 1 fi 2 Yuunivarsiitii Harvarditti godhachuudhaaf akka jiru beeksise. Kora kanarratti abbaan gadaa darbee kan Oromoo Gujii fi abbaan gadaa ammaa kan Oromoo Tuulamaa argamuudhaaf jiru. Waldaan qorannoo Oromoo teessuma isaa kanaan bu'aa qorannoo ganna 27 dhimma Oromoo hawaasa addunyaatti baasuu laalchisee kan godhame gamaggamuudhaaf jira. Kana malees dhimmoota adda addaatu dhiyaatu jedhan pirezidantiin waldichaa kan gadaa kanaa Dr. Ibrahim Elemoo. Profeesoroota beekamoo waan uummata Oromoo irratti mata duree adda addaa irratti caalaa fi qorannoo gaarii godhan sagantaa guyyaa lamaa qopheessinee irratti dubbachuuf deemu. Akkasumas ijoollee Oromoo biyya kanatti kan baratan kan waan keessattiyyuu sochii barattoota kan Oromoo biyya keessatti deemaa jiru akkasumas social media activism sochii miidiyaa kan Oromoo dhaabuu irratti bu'aa jiruuf rakkoo jirullee fuuldura akkamitti deemuu qaba waan jedhu namoota qorannoo adda addaa godhan akkasumas dhaabbilee siyaasaa kan Oromoo biyya alaa jiran kan walab ta'an marii walgahii siyaasaa irratti qooda fudhataa. Itoophiyaan tajaajila intarneetii fi bilbilaa Oromiyaa keessaa dhowwachaa jirti jedhame. Addatti immoo gama dhiyaa Oromiyaatti gochaan kun xiyyeeffannaa humna tikaa Itoophiyaa ta'eera. Oromiyaa keessatti tajaajilli bilbilaa fi intarneetiin wal quunnamuu ciccitaa kan hin dhaga'amnee fi walakkaatti jeeqamaa turullee eengaddaa fi kaleessa dhiyaa Oromiyaa keessatti bakka hundatti tajaajilli kun citee ture kan jedhe qeerroo bilisummaa Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanumadha. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kopi Kayo. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya kun qophii Kaayyoo torbaanitti al tokko isiniif dhiyaatu. Qophii har'aa keessatti waa'ee yaadannoo waggaa 50ffaa waldaa Maccaaf Tuulamaa kan biyya Ameerikaa Waashingtan DC keessatti kabajamuuf jiru irratti gaaffiif deebii goone keessaa kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeessina itti dhiyaadha. Laati baalli guuraa laati baalli guuraa risaa baalli jaraaraan gadee lubbuun mararaan goota dhugaa mararaan gadee lubbuun mararaan goota dhugaa mararaan dubbii garaa kookeessa makkamiin angeeraraa silaa garaa na yaada akkamii giittanaadhaan silaa garaa na yaada amamaa wittanaadhaan farada banaataane tabba ba'uuta damneen geree tuloota taane mokaalee nu galattee ree tuloota taane mokaalee nu galattee durba ulfaata taane tabba ba'uuta damnee kotannee gubbiin guulee darbaa namaa eeggalle kotannee gubbiin guulee darbaa namaa eeggalle jireenya maalii qabna qomoo koo hin banne qomoo koo hin banne. Jawaa kayyoo maal laata yoo maal goone mul'ata merga
irgadara tenye bakaya nalengenye gadenu tukuni ne ganama genye gade tukora tenye ganama genye made mari tabisana makabang ade mari tabisana makaba tu bingara go kesa makawi tu bivama sore saba garugu na tu ke joru garenge ilmanama je tu na tu tae mugare waldaa Macaaf Tuulamaa bara 1960 keessa yeroo dura hundeeffamu haalli Oromoon keessa ture hedduu ulfaataa akka ture seenaan waa'ee waldichaatti wal qabatee barreeffamee fi lafa jiru ifa godha. Oromoonni kutadoo fi jajjaboo ta'an yeroo san keessatti haala Oromoon keessa jiru hubatanii sabni Oromoo guddaan achi keessaa yoo hin baane hireen Oromoo badaa akka ta'u akeekuudhaan waldaa xiqqaa garuu akeekisaa baay'ee dheeraaf guddaa ta'e lafa kaa'an. Yaadi bara sana bu'uureeffameef gadi kaa'ame Oromoo walitti fiduu, Oromoo barsiisuu fi Oromummaa guddisuu hundee godhachuudhaan hojii bu'uuraa lafa kaa'ee ka'e. Waggoota 50 darban kanaaf bu'aa bayii keessa darbee fi bu'aalee argamsiise akkasumas miidhaalee irra ga'an akka hawaasni beekuuf hojii hojjetamuuf jiru keessaa tokko waggaa 50ffaa waldaa kana kabajuudha. Dhimma kana irratti akka hubannoof muuxannoo isaanii nuuf firaniif obbo Dirribii Damisee fi obbo Laggasaa Deetti kan ayyaana waggaa 50ffaa waldichaaf yeroo ammaa diisitti argaman dubbisnee jirra. Kana malees qophii kana qopheessuu fi qindeessuu keessaa tokko kan ta'an obbo Abarraa Tafarraa dubbisnee jirra. Qophii har'aa keessatti egaa obbo Abarraa Tafarraa waliin turtii goona. Obbo Abarraa, ayyaana kana qopheessuu keessatti ga'een hojii keessanii maayinni? Ani maqaan kiyya Abarraa Tafarraan jedhama. Miseensa boordii waldaa Macaaf Tuulamaa USA Incorporated kan biyya kanatti sirnaan galmaa'ee jiru. Ammoo itti dabalata ayyaana waggaa 50ffaa Macaaf Tuulamaa qopheessuudhaa fi koree qindeessituu keessaa qindeessaa sanaati. Fayyaanaa ta'a obbo Abarraa, maaliif kabajuun barbaachise ayyaana kana? Ayyaana kana kabajuun kan barbaachisee fi sababa baay'eetu jira. Ooma lamaan tokko tuquun barbaada. Dursinee goo ayyaana kana ulfeessinu nuti warri waan kana calqabne har'a eeguu kana hojjennu waan lamatu nutti dhaga'ama. Tokko gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Karaa biraa immoo gadda guddaatu nutti dhaga'ama. Mee isa gaddaarraan jalqabaa gaddi guddaan kan nutti dhaga'amu kan abbootiin keenya akka Hayilemaariyaam Gammadaa, Jeneraal Taaddasee Birruu, Maammoo Mazammir kan biraa maqaa waamee fixuu hin danda'u jaarmaa kana bu'uuressanii lubbuu isaaniitti dabarsanii dhiiga isaaniitti dhangalaasanii lafee isaaniitti caccabsanii uummata Oromoo yeroo gabaabaa keessatti miliyoonaan kan lakkaa'amu miseensota horatee uummata Oromoo yeroo gabaabaa keessatti walitti gurmeessuu jaarmaan danda'e jaarmaan ulfina guddaa seenaa Oromoo keessatti qabu har'a waggaa 50 isaa biyya keessatti handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti bakka itti dhalatetti ulfeeffachuu dadhabee dhorkamee akkana ta'uunsaa nuti ijoolleen warraan hamma maqaa dha'ee gootanwwan hamma maqaa dha'ee ijoolleen ijoollee isaanii gadda guddaatu nutti dhaga'ama. Isa kanarraa kaanee ilmi tokko kan abbaan isaa godhee gadditti dhaga'amu waa godhuutu irra jira kan jedhuuni sagaleen isaanii akkanatti badee nafu waan isaan jalqaban akkanatti badee nafu jaarmaan kunillee yeroo isaa eeggata malee hin bulti malee biyya abbaa isaatii keessatti deebi'ee ayyaaneffachuu danda'a. Har'atti garuu alatti waan nurraa eegamu waan dandeenyu tokko godhuutu nurra jira jennee kaa'ani. Isa kanaafitu gaddi nutti dhaga'amu in akka nama baqatee akka baqataatti alatti ulfeeffachuun gadda tokko uummata Oromootiif nuuf gadda tokko uummata Oromootiif gadda tokko warri jaarmaa kana ijaaran illee har'a utuu lubbuudhaan jiraatanii gadda guddaatu itti dhaga'ama. Inni kan biraa immoo
nuti ijoolleen gootowwan amma mataa dha'ee gootowwan akka jeneraal Taaddasee Birruu, Hayilamaariyaam Gammadaa, Maammoo Mazammir, Alamuu Qixxeessaa kan kana fakkaatan maqaan lakkoofnee kan hin binne ijoollee isaanii lafaa kaatee har'a nutu kana godhuutu nurra jira, kun itti fufuutu nurra jira, waan bu'uureffame kun itti fufuutu nurra jira jennee walii wajjin kaanee waan akkanaa yaannee walitti karoorfachuu danda'u keenyaaf haati akkaatu amma tokko haa ta'u gammachuu guddaatu nutti dhaga'amaan siin jedha. Inni kun egaa kan sababni inni barbaachisee fi biyya keessatti godhuu waan hin dandeenyee fi biyya keessatti yeroo dhorkaman immoo namni haaluma keessa jiru keessatti waa tokkodhaaf waa takka godhuudhaaf tattaafachuutu irra jira. Haaluma uummatni Oromoo har'a kufee keessa jiru keessatti isa kana godhuutu nurra jira jenneeti asitti biyya alaatti kabajuudhaaf dirqamnee jechuudha. Dirqama ta'eeti. Fayyataa Obbo Abarraa, ayyaana kana beeksisuudhaaf maal fa'aa gootaniittu amma hoo maal hojjechaa jirtu? Tokko akkoon duratti siin jedhe jaarmaa kana kan jaarmaan ala jiru kun kan bu'uureffamee fi jaarmaan biyya keessa jiru biyya baasaa keessatti sirnaan hojjechuu akka dhorkamu godhamee waan haalli akkanaa irra gahee fi ala kanattitu jaarmaan kun walaba ta'ee akka gargaarsaatti ijaarame. Kanaafuu kan nuti gochuu barbaannu maal inni kan alatti goonu kuni biyya keessatti deebi'ee jaarmaan kun akka ijaaramuuf gargaarsa ta'a kan jedhuuf. Inni kun immoo kan ta'u ayyaanni amma goonu kuni uummata Oromoo biratti haala mijaa'aa tokko uumaa uummata ala jiran kana akkuma atuube seenaa uummata Oromoo keessatti Oromoon mootummaa ammaa jala kana keessatti kan inni harki caalaan biyyarraa buqqa'ee ala jiru kun Awustiraaliyaa, Awurooppaa, Afrikaa bakka adda addaatti uummatni Oromoo buqqa'ee alatti kan ba'e yeroo ammaa kana. Amma warra ala jiran kana walitti finnee gurmeessuudhaan sagalee onnifataa tokko uumuun gargaarsa alaa kanaaf nama namaa dhaga'u nama integriitii ilma tokkootiif uummata tokkootiif dhaabbatu Oromoos haa ta'u alagaas haa ta'u dhageessifannee waan nurra gahaa jiru waan uummata keenya irra gahaa jiru waan jaaramaa ulfaataa Maccaa Tuulamaa kan Oromoodhaaf simbool ta'ee akka civic associationitti jiru tokko kan irra ga'u kana himnee biyya keessatti deebi'ee akka ijaaramu gochuudhaaf as Ameerikaanii keessatti jalqabame malee hawwiin jiru ayyaanni kun waan inni mijeessu walitti dhufnee ayyaana kana erga ulfeeffannee booda jaarmaa kana alatti babal'ifnee biyya hundaattuu isin biratti Awustiraaliyaa keessatti jechuudha giddugaleessa bahaa keessatti jechuudha Awurooppaa keessatti biyya kanatti Ameerikaanitti Kanaadaa Awurooppaa bakka hundaattuu ijaarree dameedhaan ijaarree sagalee tokkoon Maccaa Tuulamaa qofaa utuu hin ta'in civic associationii Oromoo biyyarraa buqqaanii ba'an hundayyuu biyyatti akka isaan biyya abbaa keenyatti deebi'anii akka isaan hojjetan gochuu irratti humna tokkoon sagalee tokkoon wal cina dhaabbannee akka irratti hojjennu haala nuu mijeessaa jenneeti ayyaana kana kan karoorsine. Ayyaanni waggaa 50ffaa waldaa Maccaa Tuulamaa kan diisiitti kabajamu agayya tokko bara 2014. Qophii kanaaf ammallee hojiin hojjetamu itti fufee jira. Gaaffiif deebii Obbo Abarraa Tafarraa fi warra kaan waliin goone kutaa lammaffaasaa qophii keenya wixata dhufuu keessatti isiniif dhiyeessina. Har'aaf qophii hin qabnu kan kaayyoo kanumaa qophii hafe waliin nagaa waariyaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii mariiti. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma calqaba. Qopheessee dhiyeessaan Jamaal Ibrahim. Qophii torban dabree keessatti marii hayyoota Oromoo Dr. Muhammad Hassanii fi Dr. Abbas Hajji waliin goone isin dhageessuun keenya ni yaadatu. Har'a bakkuma torbee dabreetti dhaabanneerraa itti fufna itti dhiyaadha. Yeroo ammaa kanatti diinagdeen addunyaadhaa walitti hidhamaadha. Foreign investmentiin barbaachisaadha. Humna namaa yookaan immoo kaapitaalli biyya alaa barbaachisaadha. Humna namaa rakasaan jiru kana gurgurree akka hawaasni guddatu goona jedhanii warri hiyyummaallee keessa jiru gurguratanii
lafa gurgurataa jiru namas gurgurataa jiru. Gama biraatiin ammoo biyyoonni diinagdee gurguddaa qaban warra amma dura biyyi isaanii walaba taateeyyu jechaadha. Warra akka Giriik, warra akka Speen, warra akka Xaaliyaanii diinagdeen isaanii gaafa gaddeemaa dhufu liqaadhaan mootummaa isaanii liqimsaa jiru harka. Haala warrummaa walaba tureeyyuu addunyaa kana keessatti mootummaan isaanii akka malee jalaa liqimfamee miidhamaa jiru kana keessatti biyyi akka Oromoo, Oromiyaa, sabni akka Oromoo ka mootummaa ofii isa tajaajilu hin qabne, ka humna waraanaa biyya ofii daangaa ittiin tikfatu hin qabne, biyyi isaa akkanatti fuudhamtee yoo ka kennamtu taate. Hegereen Oromoodhaa uummata keenyaa akka malee nama yaachisu. Kun baay'ee dubbii barbaachisaa. Tokkoffaan mootummaan kun yoo qaqqabnee ilaallu waan isaan godhan waggaa kurnan dura dhufan sani waan akka nama qotee bulaa kana gargaaru nagartee kana warra qotee kana fertilizerisiin kenninaa fi guddinni haa ta'u jedhaa turan. Korporeeshiniin gariin kan jiru kama biyyaa kan isaanillee ta'u bara 2000 calqabee ideological shiftitu dhufe. Sun jechuun maali gurguruu nun geessu dafnee tujjaarru lafa kana warra korporeeshinii alaatii fi warra lafa kana gurguru goonetiin binnaa ka jedhu. Achirraa calqabee kan lafa gurguruu calqabanii amma yoo qaqqabdanii ilaaltanii namni akka Itoophiyaa kana lafa gurguraa jiru hin jiru agartanii amma lafti gurgurame haga lafa half of Germany kan gurgurame haga ammaa kun lammata maaliif ta'uu danda'a yoo jettani waa lamaaf ta'uu danda'a. Economic crisis bara waggaa 5 dura dhufe kun stock marketii kana balleessee warri horii qabu kuni lafa bituu barbaade lafti bitan immoo kan qotamin jiituun kan guddatuu dandeettu kan itti bitamuu danda'u Itoophiyaa taate. Itoophiyaa fi Afrikaa jechuu kiyya. Kan lammataa immoo horii yoo baankillee qabaatte waan gabaan gadi bu'uu fi midhaan lafarra yoo bitteetiin jette midhaan kun biyya biraatitti gurguramee investmentii guddaa akka ta'u ka jedhu. Kana jechuun ka agartanii kun akka itti guddinnaa jedhu kun amma kun neo liberal globalization ka jedhanii balbal banaa fi namni alaa haa dhufu ekonomiin hin guddataa GDP'n hin guddataa ka jedhu kun. Kun immoo ka jedhu guddinni kun haa dhufu malee guddinni kun eenyu fi ka jedhu guddinni jennu kun ekonomii kun warra qotee bulu saniif moo ka biraati yoo jetteen isaan rakkoon qaban GDP callaa ilaalan physical growth hagam ekonomii kun hagam guddatee hagam tubaan horiin alaa dhufee ka jedhu. Namni baay'een ka jedhu immoo illee ka gargaaru guddinni sun hin gahu guddinni sun eenyu fi ka jedhu corporationiif waan ta'eef nama alaatiif waan ta'eef warra isaa wajjihatu jira ka biyyallee ka amma warri kun Tigree kunillee achitti investii godhan jedhanii isaaniif waan ta'eef ummata keenya wanna balleessu kana wanna saba balleessu kana jiddu dura jiraa ka jedhu. Namni gariin teknooloojiin araa yaanni alaa yoo dhufe dafee qonnillee guddataa ekonomiillee guddataa ka jedhu. Hojiillee uumamaa kan jedhu yoo qaqqabdee ilaaltu immoo ekonomiin guddatu midhaan achitti qotamu sunis beela kabaasu osoo hin ta'in biyya faranjiititti kan ergamu yookaan kan gurguramu jechuudha. Environment illee balleessa immoo qabdanii ilaaltan gara Rift Valley kana yoo jiru environment illee hin balleessa. Warri achirra jiru irraa ari'amee raawwatee yookaan kadhattuu ta'a yookaan ji'a tokko lama yoo isaan barbaadan qansiraa jedhan san hojjetaa jira. Kana jechuun kaa lafti irraa namni fudhate sun namni sun jiruun isaa bade jechuu guddinni akkanaa kun waan hin jiraanneef karaa tiyoorii aduuntiin karama dhugaatilleen guddinaa yani uummanni buqqa'uun isarra hin jiru ka jedhu waan ta'eef uummanni jabaatee oloo qabaatetiin jedhe waan kanaa akka hojiirra oolli godhuu danda'a fudhachuun isarra hin jiru jedhee yaadaan. Dr. Muhammad Olli na dabaltan jira. Investmentiin daangaan qabu baawundariilees gamaa gamana deeme jedhanii haasawanii kun warra intarastii isaanii farzar godhuu barbaadu. Yoo uummanni Oromoo biyya Oromiyaa keessatti walaba ta'anii bilisa ta'anii resource investmentii alaa dhufu isaan control godhanii odoon uummata keenya miine invest yoo godhan sun waan biraati. Investmentiin alaa dhuftee godhamte cuftunuuhu ka itti mishoome, ka itti hore, ka itti tujjaare warra uummata keenya bulchu, warra uummata keenya quncaafatu, warra uummata keenya akka uummatan taane addaan facaasanii yoo danda'an xiqqeessuu barbaadan garte sanii jecha sun hin deemsisu cufa gabaabdutti investmentii alaa jibbuu kan hin ta'in investmentiin uummanni keenya kontrool godhanii benefitiin isaanii taatu ta'uu qabdi. Takka tan namni keenya xiqqaa guddaan beekuu barbaachisu yoo humna qabaachuu baatan uummanni Oromoo haalamma keessa jiru kan daranuu miidhama jechuudha.
lafa isarraa ka'ee waan qabu dhabee hiyyoomee biyya isaa keessatti keessummaa tahee jiraata. Uummanni Oromoo humna qabaachuu qaba. Habashni humnatti amanan. Yoo humna qabaachuu baatan humna qabaachuu jechuun karaa militariitti humna qabaachuu, karaa beekumsatti humna qabaachuu, karaa teeknooloojiitti, karaa qabeenyatti, karuma cufattuu uummanni keenya humna horuu barbaachisa jechuudha. Yogguu humna hore haqa keenya ifi kontirool goonee mataa ol qabannee boonnee biyya teenya keessatti akka ummata walabaa ta'etti jiraanne yoo jedhan choizii isaaniiti. Laala antaniin jechuu barbaadu murtee ka godhu ummata Oromooti. Ummanni Oromoo immoo yoo intirestii isaa baree takka ummanni tokko hoomlaandii isaa qabaachuun Oromoon waa 100 tirrillee yoo wal dide waa lama irratti wal tahuun dirqama. Takka tokkummaa uummata Oromoo talamaddiiti jireenya Oromiyaa daangaa Oromoo ka internationally ka beekame Oromiyaan jiraachuu qabdi. Tanarratti namni wal tahuu qaba. Ummanni Oromoo humna qabaachuu qaba. Humna qabaachuu qofa kan hin ta'in biyya isaanii keessatti if bulchuu danda'u. Har'aan tana ummanni Oromoo if bulcha yoo kan jedhan taate wal sobuu taate ummanni keenya biyyaani beekan. Warri har'aan tana mootummaa Oromoo gaggeessina jedhan meeshaa tahanii ifiifuu galgalaa ganama yaadaan warra jiraatu gartee biyya Oromiyaa keessatti waa takkallee kontirool godhuu hin danda'ani, waa takkallee ummata keenyaafis waa takkallee godhuu hin danda'an miidhuu malee wanni biraan jirtu. Gabaabdutti gaaduu jechuu barbaadu laal filmaanni ta ummata Oromooti. Biyya san keessatti kabajamanii ummata biraatii wajji jiraachuuf humna qabaachuu yoo ammoo tun hin danda'amne ummanni Habashaa akkuma dur ummata keenya akka harreetti fe'atanitti har'aas boruus isin fe'anna kan jedhan taate ummanni haqa isaanirra lolanii bilisummaa isaanii gadhaabuu danda'an jechuudha. Kanumaan irratti ida'a. Bareeda. Dhimma kanaa fi dhimma humnessu jedhu walitti hiina. Akka argaa jirrutti bara 100 oliif uummanni Oromoo mootummaa alagaatiin ka ofii isaatii fedhee ofirra kaayatu hin ta'in humnaan irra taa'uun cunqurfamaa jira. Barnootaaf gama hireetitti barnootaatti xiqqaadha, gama diinagdeetiin guddachuun carraan qabu. Isaanillee yeroo hundaa ogeeyyii hayyoota Oromoo adamsuu irratti, sooreyyii Oromoo adamsuu irratti xiyyeeffatu. Mootummoota gabroonfataa jala taa'anii isa keessatti uf humne sana jechuun ni danda'ama moo karaan itti humna saniin kun mootummaa kanarraa yaadaan adda citanii humna bilisa baasaa Oromoo jalatti hiriiranii ijaaramuu fi humna ittisaa isaa keessatti ijaaramuu qofatu humnessuu danda'a jettu. Akkamii wanni humna horachuu barbaachisa jedhan kun innummaanuu hiikkaan isaa maali? Hin danda'amaa mootummaa gabroomsaa kana jalatti isa jala taa'anii isa tajaajilaa cinaadhaan humna horachuun. Uummanni keenya yoo if gurmeessee dhaaba isaan deemu qabaatee qabsoo sibiilaa taatu malee karummaan haqa isaa akka uummatatti illee ka jiraachuu danda'u godhuu danda'u hin jirtu. Karaa danda'uun jalatti diinni kun diina sophisticated tahee nama xiqqaa nama addaan baasuu diina ummata keenyatti strategic inamiin isaanii guddaan ummata keenya. Hegereen biyya Itoophiyaa jedhamtu risoorsii Oromoo irratti dhaabbatti gartee. Tanaa jecha isaan karaa dandahaniin nu diiguu barbaadanii isaan jalatti isaan kadhannee if jaarraa kan hin tahin ummanni keenya if jaaree militarii isaa akkuma dur qabaachuu turetti militarii isaa qabaatee yoo humna baase isaanuu forsi godhuu ni danda'amte. Reefus jeetiin ture Habashni humnatti amanan afaanini miti afaanin dimokiraasii walqixxummaa tun propagaandaa namuu oofu gartee wanni ummata keenyaa kabajaa fiduu danda'a. Wanni badii ummata keenyaa xiqqeessuu danda'a. Wanni hegeree ummata keenyaa qaceelchuu danda'a. Ummanni keenya yoo ifirra lole afaaniin kan hin tahin qophaa'anii karaa dandahan cufaan karaa militariitiin
yoo humna baasan ansa malee waan biraa hin argu. Hedduu galatooma Dr. Abbaas. Tokkoffaa akkuma amma jenne kana sabni keenya abjuun isaa histirii keenya beeke Dr. Maammaa baay'ee qorate. Abjuun Oromoo kun agartee takkumarraa calqabee nama biraa gadi qabnee nama biraa miinee horii irraa fudhannee salphifnee mootummaa keenya irratti gadi buufnee afaan keenya akka dubbannu goosifnee ka jedhu miti. Aadaa keenya miti aadaa dhiiga keenya keessa illee jiru wanni godhuun irra jiraatu Oromoon kun nama miliyoona 40 yoo jennu haqa isaatiif wanni hin dhaabanneef hin jiru. Haqa isaatiin dhaabanne jechuun biyya ofiititti abbaa wanni taaneef hin jiru. Biyya ofiitti irratti wanni hin duuneef hin jiru. Maaliifii agartee namni kun wanni du'aafii ture ka harki muramaa ture garbummaa kana diddaaf isinii galee ka amma ka waggaa 100 dura namni garbummaa dide warri ammaa kun wanni garbummaa fudhatuu fi natti hin fakkaatu baay'inallee qabanii waan dur caalaa beekumsuun malleen hin jirti amma waan dur caalaa lammata immoo wanni nama tole yoo jiraate warri dhaabanni tokko hawaasni illee wanni gadhoo jiraate amma Oromoon baay'een isaa gariin tokko burree keessa jiraatu Oromummaa isaatiitti amana. Namni kun Oromommatti eega ka amanu taate Oromoon haqa isaatiif maaliif hin dhaabanne ka jedhu. Maaliifii jara kana miina miti, Amaara miina miti, Tigree miina miti, Sabiraa miina miti. Ummata keenya lafa keenya maaliif kontiroolii goone? Maaliif hin bilchine? Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo mariin hayyoota Oromoo lamaan Dr. Muhammad Hassan Alii fi Dr. Abbaas Haajii waliin goone kan har'aa asumarra raawwata. Isaan itti aanu torbee dhufu qabannee dhiyaanna hagasiif nagaan nu tura.